Sigalee jiraan. Anamma qulfii as keessi hin jedhee. Dhagahee kaa jechuuf deemtaa bar. Jechuuf deemta itti deemta manatti illee galiin akkana ta'in abdii mastanqaqaan si kennamee jira kalaas ganaa amma duraanii amma eega hagana siin jedhan waan takka hin dhageettu ganaa hin dhageettu jechuudha. Waan namni siin jedhu. Dhageeffadhamu waan namni naan jedhu dhagaa fi dhaga'uu miti. Anamma qulfii as keessi hin jedhee si. Jechu itti aansitaa barsanillee rakkoon qabaa nama waan dhagahisi tamaam jetteeni bargisee sanii amma ati maal jetteen gisee siin akkas hin jettisan maal jetteen ati? Maal jedheen? Gisee isin abdii akkana ta'e ani amma isin bakka murteessitan jechuun wal fuudhuuf deemtanii faazariin si haga faazariin si dhufu wanni marti eeggamaa jira inni si kenna atiin fuutaa waliin jiraatta akka yaada keetiitti sa garuu bilbila sabboontuu kaasuun feetaa mucattii daa'imattii kaleessa dhalatteeffitti san haasaa isii dhageettee akkana godhataa jirta sa haasaa isii maal dhageete? Haasaa isii maal dhagee? Maal naan jette maal dhagee haasaa isii? Haasaa isii waan baay'ee jira ani waan hadha waan dhumu manatti hin galini naan jette? Siin jettee jirti waan siin jettu. Maan naan jette? Wanni siin jette manatti hin galin magartuutti hin kalaayin qulfii irraa fuudhi waa baay'eedha wanni siin aanatu xiqqoodha malee yaadni kiyya guddaadha. Yaadni kiyya isaan daran isaan nama 10 ta'anii yoo walirra yaadan yaadni kiyya ka isaanii caala tamam. Ashama akka fuune kabajamtoota hordoftoota kiyya baga jiraattan isiniin jecha lalisee asiqi waraab baga jiraattan isiniin jecha hadha waan guddaa abdii waliin mari'atu dhufee inni mana hin jiru abdiin mana hin jiru abdiin yaani ittiin himnaan bilbilee ittiin himne akka dhufaa jiru jechuu akka dhufaa jiru bilbilee abdii ittiin himne oluma seenee jechuu ka'eetuma dhufee arabni barrii na jalaa banee ol seenee nyaatallee qopheessee fi jira waa maraa godhee fi jira eegaa jira jechuu haga inni dhufu inni hin jiru amma gabbahee hin dhufa kanaafuu in eegaa jiraan waliin turaa isiniin jedha waan waliin mari'adhu jira waan guddaa dhugaa dubbachuuf waan guddaa waan isa gaafadhu jira maalinni yoo jettanii mucaan kun bakka gatamee jira namooma keessan jiru uffatan qayyaratu manatti hin galu akkana kana ta'aa jira akkasan ta'aa jira namni beeku hin jiru anamma nama shakkaa jira isin na shakkitan isin siriitti godhuuf deemtii magartuunii jettanii na shakkitanii isini angaru nama shakkaa jira wallahi mucaan akkanatti sirrii jiran jedhu ree namni uffatan qayyaran namni mana ofiitti hin galle namni zim jedhee ima jiraatu yaani fayyaa qaba jedhee yaadu anammoo jidduu tanan miidhamee jira wallahi rakkoodha nama ajaa'iba malee waan nama ajaa'ibu jechuu yaani isinitti waan guddaa fakkaatu dhabuun mala anamana waan guddaa ta'ee na mul'ataa jira waa'een isaan kun waan ta'eef waa baay'ee waliin mari'achuuf deema waa baay'ee illee gaafachuuf deema kanaafuu nu faana turaa isiniin jedha. Kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa abdiin dhufee jira balbala dhahaa jira jechuudha. Amma nu waliin turaa isin hin waraabna jechuu waan inni jedhu laalaan gaafa. Eeyyoo maaltu si fide? Seeni abdii. Laa koko maaltu si fide? Ol seeni. Bismillah namni dhaabatee akkuma aadaa ol seeni maaltu si fide? Seeni namni taa'ee haasaa malee dhaabbatatti naan soowwamu ta'ellee waa baay'ee dhufee seeni. Amma wanni ani seenuu fi miti ka dhufee jiru. Kanumatti ba'uudha. Maali? Maali jedhe? Dhugaa dubbachuu fi sittiin bilbilee gisee dhufu jechuudha dhiifama garuu si bilbiluu dhabuu kiyya. Maal dhuftaa jedhe? Hin dhufin siin hin jenne? Dhufee bakka arabni na jalaa banee ol seenee dhageeffadhu dura na dhageeffadhu dhufee ol seenee maxbaka seenee qadaa godhee si eegaa jira jechuudha amma qadaa nyaannee waan haasoo inni jira seeni. Maal haasoo? Qadaa nyaanneeti? Nyaattanii qadaa? Hin nyaanne si eegaa jira kan nyaanne dhufee asi godhee si eegaa jira. Nyaadhee jira. Nyaadhee jira. Nyaadhee jira. Ammallee irra deebitee nyaatta nyaadhee jira ammallee. Ani maal hin dhufinii siin hin jenne? Hin dhufinii siin hin jenne? Hin dhufinii yoo naan jette waan hafu si fakkaataati? No hin dhufinii siin jedhee min xayyib dhufte nyaata hoo wanni gootummaan eentuu naa godhi siin jedhe. Moo namatti bilbilaniiti nyaata nyaatteerta moo nyaattee hin jirtu? Hin jedhamu. Namaan jedhamu moo hin jedhamu godhe? Laa hin jedhamu. Nyaatallee wanni godheef ati haa nyaattuuf hin dhageettu si jammarati waan namni siin jedhu hin dhageettu waan ta'eef hin godhin naan jetta gisee sana amma yoo an si bilbil amma godhee jira waan ta'eef hin nyaatta ka wanni gootu hin jiru waan ta'eef sanumaaf saniif si himuu dhabe. Rakkoon jira? Rakkoon jira. Maa inni rakkoon? Nyaadhee dhufee jira nyaata lama nyaata. Rakkoon na bira jira osoo hin taane si bira akkana tuulamee jira rakkoon walirra dirribii si bira jira rakkoon. Maa rakkoon na bira jiru maal? Tokko lamaa miti amma qadaa nyaannee haasoyna seeni taa'e. Laa an wanni taa'u ho'ituu hin jirtuuti maali? Nama fakkeenyaaf nyaata nyaadhu yoo jedhe mirga qaba moo hin qabu? Nyaata nyaadhu yoo jedhe mirga qaba.
Ani nyaata nyaachuun fedhu sin jedhee jira. Maa malaayikaadhaati nama nyaachuun fedhu jechuun maal jechuudha? Yaani asumaan dhufinii sin jedhamuun jennee jira. Qoy gaafa kaanii maaliif manaa baddeen si bilbilee dhufaa jira abdii sin jedhe gizee dhufu mana hin jirtu maa baddee manaa? Laa si dheefa wayituu manaan banne ammanaa kabayee fi yaani dura ati na bilbilteen dhufaaraa naan jettee rakkoon qabuu sin jedhe. Bakka hojiitti na bilbilaniiti koottuu naan jira. Maal jennaan? Bilbila hoomaan kaasneeyyee. Konkolaataadhaan nama bakka wayii geessisaa nama wayitii kuusateeraa jennee. Bilbila hoomaan kaas namni hin dhufin yookaan dhuftee yookaan akkam taate jedhee bilbila nama laan kaasu as dhufee aramni na jalaa banee mana kana taa'aa dhaqeessi eegaa dhaqeessi bilbila hin kaasu. Bilbilaan saaleen chaarjii irra kaa'ee saalanti godhe bakka biraa. Yaa akki ani magartuu kanaa hundaayyuu. Yaa akki hin jedhin dhufaa jira sin jedhee miigizee sana wannummaan ati manaa baddee bilbila illee kaasuu didduuf maayin. Anama manaa badee miidhe anama badumaa rakkoo qaba kun mana keessa jira bara nama. Situ mana badee naan jedha malee mana keessa hin jira. Gizee sanitti jedhee bara ammaa miti. Kaan kanaas kabadee badee jira amma maaliif dhuftee jira. Namni osoo bakka namni galu osoo namatti ishitamaa gaafa duraatu dhufaaraa jettee bilbiltee naa himte rakkoon hin jiru har'a osoo wanta kanaan hin jedhe akkam osoo bilbiliin dhufte. Akkamis hin jedharee gaafa sanuu si himee jennaan dhufaa jira sin jennee jennaan manaa badde akka gaafa kaanii manaa badaa jedhee an ol seenee xumaaramne laabanee ol seenee waxaba ka seenee akkasitti nyaata godhee si eege ani gammadda jedhee si eege dhugaa rabbi. Keeyin gammadda yaani ani amma dhageeffaru. Maaltu si aarsa? Anama dhageeffaru. Anama dhugaan irraa waan taami. Anama dubartii takka wajjin mana tokko miti telefoona dubartoota kamuu kaasaa hin jirullee kaasuullee barbaadu dubartii arguullee barbaadu argaallee hin jiru. Fayyama qabdaa garuu uffata kanallee hin qayyarattu manatti hin galtu nyaata hin nyaattu. Bakka akka kana ta'a gatamtee jirtaa barbaqaatee akka kana ta'aa jirtaa akka san ta'aa jirtaa namni si beeku hin jiru barbaaddu manatti hin galin barbaaddu mana keetitti hin galin yoo barbaadde asuu taa'e garuu namni bakka ati amma akkaataa amma ati itti jirtu kanatti ani wallaahi naa galaan jiru rakkoo guddaadha akki kun fayyamaa qabdaa nama waasii godhe jedhee yaada nama akkanatti. Narraa dhaabaa nama dhageeffatu mana hin jirtu manuma jira amma alanna dhufte mana jiraan nama mana dhufte ala jiraan amma waa kana nalaa. La mana haa jiraatu ala jiraa jedhe akka mana jirta akkaataan kee kun akkaataa ilmi namaa itti jiraatu manitii namaallee galu moo lammaffaa immoo an dubartiillee arguun fedhu jetti laalaa waatu naa dhufe bilbila dubartiillee kaasuun fedhu garuu bilbila sabboontuu kaasuun feetaa mucattii daa'imattii kaleessa tireeffitti san haasaa isii dhageettee akkana godhataa jirta. Haasaa isii maal dhagee? Haasaa isii maal dhagee? Maal naan jettee maal dhagee haasaa isii? Haasaa isii waan baay'ee jira ani waan hadha waan dhumu. Manatti hin galini naan jettee? Siin jettee jirti waan siin jettu. Maan naan jette? Wanni siin jette manatti hin galin magartuutti hin kalaayin qulfii irraa fuudhi waa baay'eedha wanni siin jedhu anatu xiqqoodha malee yaadni kiyya guddaadha. Yaadni kiyya isaan daran isaan nama 10 ta'anii yoo walirra yaadan yaadni kiyya ka isaanii caala tamam sii galee jira. Anama qulfii as keessi hin jedhee. Dhagahee kaa jechuuf deemtaa bar. Jechuuf deemta itti deemta manatti illee galiin akkana ta'in abdii mastanqaqaan si kennamee jira kalaas ganaa amma duraanii amma eega hagana siin jedhan waan takka hin dhageettu ganaa hin dhageettu jechuudha waan namni siin jedhu. Dhageeffadhama waan namni naan jedhu dhagaa fi dhaga'uu miti. Anama qulfii as keessi hin jedhee jechu itti aansitaa barsanillee rakkoon qaba nama waan dhagahisi tamaam jetteeni bar gizee sanii amma ati maal jetteen gizee siin akkasiin jettisan maal jetteen ati? Maal jedhee? Gizee isin abdii akkana ta'e ani amma isin bakka murteessitan jechuun wal fuudhuuf deemtanii faazariin si haga faazariin si dhufuu wanni marti eeggamaa jira inni si kenna atiin fuutaa waliin jiraatta akka yaada keetiitti sa. Laa amma akka yaada keetiitti maal fide anama fakkeenyaaf waliin jiraadha hoo jedhe walumaan hin jiraadhu akka yaada kiyyaa maaltu godhe mee akka yaada kiyyaa malee waliin jiraachuu hin danda'u. Mush wanni kunillee hin ta'uu tasum dingatan ta'u mush wanni kun ta'uu dhiis yooma ta'e illee waliin hin jiraatan kana sararii jala murii dhugaa ufitti himii kan tamam sababni baay'eedha tokko lamaa miti sababni tokko lamaa miti. Ani waan argite naan naasee sitti jira. Waan argite? Waan argite naan naasee. Waan argee miti barku waan dhagahee. No anuma waa'ee viidiyoo keessatti isii akkam amma waa'ee isiillee fuutullee yaaddaniillee an waa yaade godhu. Tamam. No. Tamam na dhageeffadhu. Takka jedhe lammaffaa ammoo waa'ee qulfiillee osoo an hin dubbatiin dursitee sabboontuun akkana siin jettee qulfii as kenni naan jechuuf deemtaa naan jette. Anuu afaan kiyyaan hin dubbanne wanna ta'e natti dubbattuun maal? Laakaa gizee san bar isiin waa akkana ta'e isiin jettee jirti tamaam jetteen isiin tamaam lammaffaa ammoo isiin si yaaddi amma ati maal jettee yaadda sabboontuu haati sabboontuu si yaadanii? Naa yaada.
naa yaadani na caala si yaadani naa yaadan narra si yaadani Naa yaadan. hayyee fakkeenyaaf amma sabboontuu si yaadde haa jennu osoo si yaadde gaafa kaanii koloroksii hoo dhugi jettee maaliif si kenniti hin dagattee kana muluu dagattee si yaadachiisa yoo dagattee illeen an zaakiraa keetii si jala deemee si yaadachiisa homaa rakkoon qabu rakkoon hin jiru. Ati tanallee sammuu keetii qabadhu nama si yaaduuf ka si yaadaa hin jirrellee addaan baafadhu. Tamaam an bakka ani waa'een kee naa galaa hin jiru akka waa'een kee naa galu godhe amma kai qadaa nyaanna kai. Ani wanni nyaadhu. Ani an Nyaadhee dhufee jira. Lakki. Dhageeffadhu kaa amma gartuu dhageeffadhu nyaadhee dhufee jirtan sun lammaffaa ammoo waa'ee sabboontuutiif sabboontuu yeroo biraa maqaanatti Maqaanatti hin dhahin. Koo gabbai tokkoffaa koo gabbai nyaata dalage gadi naqu. Tamaam waa'ee sabboontuuf maalii maqaanatti hin dhahini ammoo. La dhiifama naa godhiti waa'ee nama maqaanatti hin dhahin. Waa'ee nama maqaanatti hin dhahini. Maqaanatti hin dhahini gabbai dura nyaata nyaadhuuti qadaa nyaannee haasoyna waliin haasoyna. Qadaa eessaa nyaadha? Alaa nyaadhee dhufee jira si jedhaa jira bara. Ansi jechaas dhufee godhee bara yookaan jireenya nyaatuuf hin goone. Nyaatuma an nyaadhu kan hin nyaanne hin beektaa osoo naan hin mari'atin akkamiin nyaata booda. Amma godhee jira. Dura nyaatuma an nyaadhu kana naan mari'attamoo naan hin mari'attu. Asii na gaafachuu qabda kam godhaa kam nyaata abdiin jettee maan nyaatta jettee na gaafachuu qabda moo akkanumaan lafumaa kaatee cadhisteetumaan waliin dhugaa keeti. Nyaata ati nyaattuu fi kaan beekuu hin beeku waan ta'eef sabboontu bilbilee sabboontu abdii maan nyaata sabboontu abdii nyaata akkamii godha jechuun ni dhabeessa. Anamma waa akkas jechuun ni dhabeessa. Waa'ee sabboontuu maal gootee jedhan waa'ee sabboontuu. Isi beeka ka waan ati nyaattu waan ati jaalattuu fi waan isi amma osoo sabboontuun gootee hagana qadaa nyaadhu siin jette qaata nyaatte hagana kadhatamtu jechuudha. Isii gaafachuu dhabeessa. Amma isii gaafadhu siin jedhee maaliif magartuu ati maaliif dubbii na bulta jedhe. Dubbii isii gaafachuu dhabe waan ati nyaattu waan ati gootu. Maal gaari isii maal waan ati jaalattu. Maa sabboontuun jaartiitiyaa. Sabboontuuni. Jaartiitiyaa dhe moo kaati dheengadda yoo abbaan dhufe angar kiyyaan sibira yoo abbaan sii kenne naan jettee nyaati malee jaartiitiyaa namni godhe jira. Moo akka waan jaartiitiyaatti ilaalaa harta barata. Laa an akkasuma fakkeenyaaf atillee akkasuma ilaalaa jirtaa godhatuuf deemte jaartii tantee sii ta'uuf deemte waan ta'eef akkasitti yaadaa jirta akka yaada keetiitti garuu wanni kun isiniin tasaa akka milkooytanillee kuni dhugaadha kana beeke ati kana beeke waan barbaade achi dhaqi yaadi akkana godha jedhi waa mara yaadaa oli malee yaadni kun galma siin ga'u tamaam ati amma gabbaatee qadaa nyaattamoo ganna qadaa kana iyyuu godhe yoo nyaanne akkamaa godha. Akkam godhe ganna qamoo akkam godhe. Gannaqi yoomsi hin jedhan ni maa yookaan nyaata gannaqi namaan hin jedhan. Jinni nyaata ishee yoo ati nyaanne. Situ dubbii dhalaa jira bara. Dubbii kam dhalee? Eessaa nyaatte qadaa sabboontu biraa nyaattee dhufte. Amma gartuu jalqabuma osoo eeyyaman gaafate maaliif dhufte takka jedhe lammaffaa mana kootu uffata jijjiiradhu dhaartaami anuu mana dhufee uffata jijjiiradhaa maaliif dhufte asitti? Waggaaf deemna mana dhuftee uffatuma jijjiiratta mana ima dhufta mana ati dhuftullee sin agarre uffata ati jijjiirattullee hin agarre fayyaayyuu hin qabdu namatu moo nyaata wanni godhuu diddee siirii si gootii eeggadhu waan isin goote nyaatini kana dhageette siirii san sodaatte si godhaa. Anama waa'ee siiriitiif jinnii beekaana. Jechuun san dhageette siin jedhaa jiranillee kun. Yaa akki wannummaan san dhaga'uun maaliin jedhe? Wannuma maa nyaachuu diddashii? An quufee yoo jiraadde akkam ta'e deema ayyoo quufee jiraadde. Quufee ra'oo ta'e hin danda'amu. Guyyaa mara ima quuftaa guyyaa mara nyaattu guyyaa mara malaayikaadhaati yoo siiriif kan hin shakkin. Akkami dubbiin? An nyaata wayituu nyaadhuuti gaadhila dhageeffadhu kan magartuu an nyaata nyaadhu wayituu hin jirtuuti sabboontu si gorsee maaliif si gorsee dubbii sabboontuu kanallee dhaabe takka jedhe lammaffaa ammoo waa hedduu akka an hin dubbanneef wanni ati sakaallana godhaa jirtu hedduu jira ammoo kanallee jedhee sitti himu. Of eeggatu sitti miira. Ammoo osoo natti nimi yeroo biraa hin dhufin namni. Hin dhufin kootu mee dura si waliin haasaa jira wanni ati wanni jettee deemtu hin jiru. Haasaa xumuradhee bara an nyaata nyaadhu. Ani hin xumurannee haasaa ani hin xumurannee ani nyaata nyaadhuuti. Ammoo yoo dandeetti mana kanaa bahee si jedhee. Mana kanaa hin bahu wanni si waliin haasaa jirullee an namni ka dhaabatee si waliin haasaa jiru nam abdii. Amma nyaachuu hin danda'u. Abdii si waliin haasaa jira dhaabadhee si waliin kootu abdii lakkisi. Ammaan godhe. Kootu maali wanni fiiduuf abdii si dubbataa jira bar hin dhageettu
kabajamtootaaf hordoftoota kiyyaa kunoo argitanii abdiin kaameraan arginu dhufadhee ture akkuma isiniin jechaa ture nyaataan godhallee didee jira waan namni jedhuun hin dhagahu didee deemee jira jechuudha. Gorsaa mee yoo dhageettan isinillee komentii jalatti haasawa keessan silaan dhagahaa waan isiniin jettaniin kunoo godhaa jira waan isiniin jettanii san turraa gabbu'ee kaan ammoo amma wanni tokko haasawa keessanii fi haasawa hordoftootaa fi sabboontuu fi haadha sabboontuutu akkana gorse jechuudha. Hin nyaatin, hin dhugin, uffatuu jijjiiratuu dhoorgan, nyaachuu dhoorgan, maa inni wanni isaa barbaadan jechuudha. Amma isaa yaadammoo itti yaadaa jiran. Inni sammuun isaa waa taatee jirti. Hin shakkaayyoon isaa waa itti godhuu jechuudha. Maaliifuu hin dhagahu waan namni jedhan namni hin jijjiiran namni hin nyaanne. Kuni maal jedhanii murteessanii maal ta'ee isaan jedha yoo akkanan ta'in. Dhugaa dubbachuu uf eeggadhaa isiniin jedha sabboontuu faati sabboontuullee wanni aan jedhu kanuma bichaadha uf eeggadhaa booda waan akkanaatu nurra gahee jettanii gaabbuun keessaniin ol waan ta'eef uf eeggadhaa. Kanaafuu warri nu waliin turtan galatooma kabajamaa isiniin jenna subscribe like share gochuun dagatina galatooma nagaa keessanuu tura.